jirra. Hai. Jirra. Minum. Jirra. jiru kanaan ilaalchi ummata keenya hanga gabbatanitti injifannoo waraana kennaa fi wareegama qaqqaalii jaallan kafalaa jiranii fi lubbuun ilmaan Oromoodha. Mootummaan kun waraana dhiiseetiin ummata nagaa harcaasaa jiru kana irratti ummanni Oromoodha osoo si taate maal gochuu qaba gama siyaasaatiin tokko leecalloo diinni dirqamaan saamee nyaatu kana ummanni Oromoo osoo si taate maal gochuu qaba jettee yaadda? Galatoomii horii budi dhugaadha uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf sobamee yeroo maayyii kana 2014 kanarraa eegalee Oromummaa biyya qabate jechuudhaan maqaa uummata Oromootiin sobamuun keenya ni yaadatama. Garuu immoo Rabbiin umriin waa dheeressu jaalmarroo fi akkasumas warreen fakkaataa isaanii ta'e ilmaan Oromoo qaqqaalii dirree qabsoo jiranii fi akkasumas warreen bifa isaaniitiin qabsaawaa jiran. Osoo jarri hamma bosonatti hafee yoo uummanni Oromoo bilisoome jira taate nuti bosona gallee bineensa gaaraa bilisoomsanaa jee osoo hafuu baate ummata Oromoo aayilaandii keessa gannaqanii waa'ee ummata Oromoo daboollaatti cuqaalanii ture jenne. Duuba dhiiro mootummaan Itoophiyaa biyya Itoophiyaadhaa fi afaan Itoophiyaa kanaa fi alaabaa takkitti jiraachisuu barbaadu kuni ummata Oromoo if duuba deebisuu ni danda'a. Wallaahi ummata Oromoo sekondii takkaa mi daqiiqa takka if duuba deebisuu hin danda'u. Ummanni Oromoo osoo si taate akkam gootaadha bara osoo ati amma akka yaada keetitti qabsoo akkanatti dabaala ummataaf tumsa barbaaddu hawaasni kun baay'ina isaarraa har'a jeettii barbaade diroonii barbaade bituu hin danda'u dhiiroo tokko. Ummanni naagala ummanni Oromoo bar sobaan masakamee jira sobaan wareeree jira malee ummanni Oromoo jeeddii miti rookeetii miti saatalaayiti addunyaa tana guutuu fayyaddu ummanni arraan tana biyya takka ta'e biyya takka dhawaatu bituu danda'a. Dhiiroo maaltu ummata kana qabatee jira sobaan mataa guuteen jira ummanni Oromoo of ta'ee jiraachuudha nama ta'ee jiraachuun qabuudha nama keessa taa'ee osoo sabni isaa gabroomaa jiru maxxaneessa sun qabuudhaas biyya saba isaa gargaaruudha. Kan ammoo godhuu danda'u yoo falmate qofaadha. Osoo na taate irraan tana abbaa qabeenyaattis ta'ee kasammuudhaa fi aglii qabus ta'ee uummata isaa waan qabu bira dhaabbatee waan kana yoo abbaa irratti isuma biyya bulchaasi qabeenyi isaanii fi dandeettiin inni qabu sanuu daran dabalamaa fi jeetiin abdii guddaa qabu. Kan ammoo godhuu qabnuun haddaa qabsoo uummanni gaggeessaa jiruun malee jechaan osoo hin taane gochaan akkuma jenne sanitti yoo kan itti socho'e qofa kan milkaa'uu danda'udha. Kanaaf jajjabaatanii uummata isaanii bira dhaabbachuu. Sirraan fixanne gaaffii kiyya sirraan fixanne. Toletti fuuf. Garaagarummaa yaadaa dhiphisuudhaaf yeroo ammaan kana akkasumas ammoo siyaasa Oromoo facaasuudhaaf wanti addaa tokko qophaa'eeti jira. Jaarmiyaalee ilaalcha jaarmiyaalee siyaasaa mooraa qabsoo deeggaran haa ta'u jaarmiyaalee hawaasaa haa ta'uti bittinneessuudhaaf shiroonni gurguddoon qophaa'anii jiran. Hayyee hawaasni keenya biyya addaa haa ta'uti waraana kana cinaa dhaabbatus haa ta'u biyya keessaayis haa ta'uti jiru qaamolee jechuudha waboo fakkaatan ka ammoo gochi isaanii gabaasni isaanii oolmaan isaaniitii fi waa hundaaniyyuu diinaaf ta'an kanneen hawaasni keenya akkamitti addaan beekuu danda'a. Akka biraa sadarkaan siyaasaa qabsoo bilisummaa Oromoo dabballee barbaachifti. Dabballee diinni si keessatti qaxaratu diina keessatti dabballee uummachuu akkamitti dandeetti? Dabballee kee bobbaa diinaa keessatti diina keessa kaaluuf diina kee gartee oolmaa isaatiif humna isaa beekuudhaaf ummanni Oromoos ta'e mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo gama hidhannootiin jirtu siyaasaa dabballee irratti caasaa isaa heddummeeffatee galma injifannootiin diina miila jalaa muru gochuu bifa kamiin danda'ama? Haala kanoo akkamitti jabeessuu malli silaa dhiiroo? Tole egaa duraan dursee ummanni Oromoodhaa namni dhugaa qabu yoomuu mallee if duuba wanni takka tan duuba isaatirraa hammaatan jirtu. Dabballeen ummata Oromoodhaa sobarraa dhugaadhatti yoo kan sossootee waan jirtu rabbiin tokkichilleen siya laan dho'isu dhugaanii fi sobni waan walitti madaalleef ummanni Oromoo wannummaan takkaa jalaan dhokotti jechuu barbaadeeti. Dhugaanii fi baaxilli ifumaafuu walitti hin dhufu. Mootummaan kun mootummaa zaalima mootummaa cubbuudhaan waan hin fakkaanne walii geggeessee uummata Oromoo addaan bibittinneessuu barbaadu waan ta'eef
Kanaaf uummanni Oromoo dhugaa takkitti qabatee jiru san injifannoo takkittiin qabu dhugaadhaa fi rabbii tokkichaa fi kallattii qabsoon itti sosso'aa jirtu waan arguuf yeroo ammaa kana dhaloonni qubeenni sobama jee yaadu kan dabballee miti rookeetii miti taankii miti waan fadhe arabarraa fi biyya fadhe dhaqee fitetus uummata Oromoof duuba deebisuu hin danda'u injifannoon bara baraan itti fufa jaalala. Naagala uummanni Oromoo bara sobaan masakamee jira sobaan wareeree jira malee uummanni Oromoo jeeddii miti rookeetii miti saatalaayitii addunyaa tana guutuu fayyadu uummanni arraan tana biyya takka taa'ee biyya takka dhawaa bituu danda'a. Dhiiroo maaltu uummata kana qabatee jira sobaan mataa guutee hin jiru uummanni Oromoo of tahee jiraachuudha nama tahee jiraachuun qabuudha nama keessa taa'ee osoo sabni isaa gabroomaa jiru maxxaneessaa sun qabuudhaas biyya saba isaa gargaaruudha. Kan ammoo godhuu danda'u yoo falmate qofaadha. Hayyee galatooma addi bilisummaa Oromoo jechuun anaaf dhiiga kootii ija kootii sababbiin isallee akka Oromoo ta'ee jiraadhuuf ka godhe adda bilisummaa Oromooti ija kootii anaaf addi bilisummaa Oromoo kanatti aansee uummanni Oromoo biyya keessaa biyya alaa keessattuu hayyoonni Oromoo miidiyaaleen Oromoo saba isaaniitiif quuqaman daran ummata Oromoo fi waraana isaa kana ija isaati waan ta'eef waraanni adda bilisummaa Oromoof jedhee du'aa jira waan ta'eef hayyoonni Oromoo biyya keessa fi biyya alaa tokkummaa ummata Oromoo fi waraana adda bilisummaa Oromoo wal cimsu irratti gahee guddaa taphachuutu isaanirra barbaachisa. Adda bilisummaa Oromoo jechuun Oromoodhaaf hiikaa guddaadha. Gama dippiloomaasiitiin keessattuu hayyoonni biyyaa kana akkasumas ammoo siyaasa Oromoo facaasuudhaaf wanti addaa tokko qophaa'eeti jira. Jaarmiyaalee ilaalcha jaarmiyaalee siyaasaa mooraa qabsoo deeggaran haa ta'u jaarmiyaalee hawaasaa haa ta'uti bittinneessuudhaaf shiroonni gurguddoon qophaa'anii jiran. Hayyee hawaasni keenya biyya addaa haa ta'uti waraana kana cinaa dhaabbatus haa ta'u biyya keessaayis haa ta'uti jiru qaamolee jechuudha waboo fakkaatan ka ammoo gochi isaanii gabaasni isaanii oolmaan isaaniitii fi waa hundaaniyyuu diinaaf ta'an kanneen hawaasni keenya akkamitti addaan beekuu danda'a. Akka biraa sadarkaan siyaasaa qabsoo bilisummaa Oromoo dabballee barbaachifti. Dabballee diinni si keessatti qaxaratu diina keessatti dabballee uummachuu akkamitti dandeetti? Dabballee kee bobbaa diinaa keessatti diina keessa kaaluuf diina kee gartee oolmaa isaatiif humna isaa beekuudhaaf ummanni Oromoos ta'e mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo gama hidhannootiin jirtu siyaasaa dabballee irratti caasaa isaa heddummeeffatee galma hinjifannootiin diina miila jalaa muru gochuu bifa kamiin danda'ama? Haala kanoo akkamitti jabeessuu malli silaa dhiiroo? Egaa duraan dursee ummanni Oromoodha namni dhugaa qabu yoomuu mallee if duuba wanni takka tan duuba isaatirra hammaatan jirtu. Dabballeen ummata Oromoodhaa sobarraa dhugaadhatti yookaan sossootee waan jirtu rabbiin tokkichilleen siya laandoo isu dhugaanii fi sobni waan walitti madaalleef ummanni Oromoo wonnummaan takkaa jalaan dhokotti jechuu barbaaditi. Dhugaanii fi baaxilli ifumaafuu walitti hin dhufu. Mootummaan kun mootummaa zaalima mootummaa cubbuudhaan waan hin fakkaanne walii geggeessee ummata Oromoo addaan bibittinneessuu barbaadu waan ta'eef kanaaf ummanni Oromoo dhugaa takkitti qabatee jiru san injifannoo takkittiin qabu dhugaadhaa fi rabbii tokkichaa fi kallattii keessaan baasu waan ummanni Oromoo alaa dalaguu qabuu fi waan ummanni Oromoo keessan dalaguu qabu ibsa kennuu qaban ture. Isaan xixiqqoo isii homii qaban isaan birallee isaan ummanni keenya dalaguu haa abu haa rafuu hirriba isaan rafaa jiran kana keessaa dammaysuuf gara ofiitii akkuma amma tattaafataa jiranitti nuti waraana keessanii akka diinni gargar nu qoodee shiftaa jedhe kanaa miti nuti ibsine. Adda bilisummaa Oromoo jechuun maal jechuu? Waraana adda bilisummaa Oromoo jechuun hiika qaba. Adda bilisummaa Oromoo jechuun adda mataa ofii kan danda'edha. Maaliif jechi kun jedhamu irra deebi'aa ilaalaa jedhanii akkasitti ibsa kennuu qaban. Maaliif nama fudhan karaa keessa jechi isaan gabbayanii kennan yookaan nama 5 dammaysitu malaa. Kanaaf isaan illee yeroo Hayyee abbaan qabsoo eenyu? Abbaan qabsoo eenyudha? Abbaan qabsoo akka morkattuun beektutti abbaan qabsoo Oromoodhaa eenyudha?
takka abbaan dhimmaa kan qabsoo fi itachatu kan qabsoo fi tumsatu kan qabsoo fi bira dhaabbatu eenyudha jettee yaadda? Deebii. Oromooti. Isaa jirutti saba isaatiif qoma isaa rasaasaaf qopheessee socho'aa jirutti nuti illee gahee qabnuu fi maaliif mana kana jalatti akka walitti dhufne beeknee ilmaan Oromoo hirmaachifnee fi hirmaachuun baay'ee murteessaadha jechuu barbaadeti. Yeroo diinni keenya tattaaffii adda addaatis tarkaanfii irra fudhachaa jiru jirti. Walumaa galatti yaada goolabaa gaawwanni goolabuu qabnu nutis diina keenya boojinee biyya teenya walaba goonee Oromiyaa takkitti gabrummaa himattoota uummata Oromoo kan dammaqee jiru mara waliif finnee kan dammaqee dammeessisuu keessa gahee qabnu taphachuu qabnaa ta'eetuun qaba jaalawwan ilmaan ayyaa'eetti jirtan. Garuu immoo diinni biraa kan nu miidhaa jiru hin jiru keenyumaa keenya basaasaa jira keenyumaa keenyarraa baratee keenyarraa akka waan bareef godhee diina nutti oomishaa jira malee diinni bakka biraatii dhufee nu miidhaan jiru ta'eetuun qaba. Kanaas immoo kutaaf amantiin wal qoqqooduudhaa fi karaa hundaanuu irratti hirmaachaa jiru. Kanaas bakka jirrutti carraa takka laachuu fi dhabnee dura dhaabbatee waan qabsoon nu gaafatu maraanuu irraa dhorkinee roorroo bara dheeraa himachaa. Maak baadhatee deemu qofa otoo hin taane sammuu saba miliheena jaatamii kana fuudhee ceesisuu barbaadutti wannan dhaammadhu maqaa daasporaatiin warra qabatanii maqaa Oromoo hirkatanii jiraatan wannan dhaammadhu kana qofa jechuudha. Maaliin maqaa kanaatiin akka ittiin hin deemamneen akka ittiin hin nagadamneen ejjennoo godhatanii ejjennoo tolfatanii yeruma hunda'u wanni deemamuu qabuu fi adda bilisummaa uummata Oromoo kophaa isaatti paartii maallaqaan nama bitachuu danda'u otoo hin taane sabni miliheenni jaatamni kun otuu qabu otuu qabeenya qabu otuu waa ofii qabuutiyyi ala ofii bosona keessatti qallabachuu dadhabaaru keessatti sa'aatii kana keessatti baatuun nu waan bicuu fuunee ajandaa walii goonee gandummaa hiree gandummaa nu qoodan kun dhiifama naa godhaa warra keessa jirtan maqaa hayyootaatiin namoonni gurguddaan naa olii kan jirtanu na offolchaa warra gurguddoo ana hayyuun an beekaadha jedhu biraayyi ijoollee kutaa tokko kutaa lama baratanitti gadi ergaa kana kan dabarsaaru warra qaama oppidiyoo keessa taa'e qaama Oromoo qorqee bareedha jechuudha. Warra kanaaf honnaamu bor seenaan taane cilaattii saba bal'aa kanatti dibdee seenaan taane seenaa kan kana cilaatti itti dibuurra saba bal'aa cilaatti itti dibuurra kan keema akka nama tokkootti cilaattiin itti damee dabarfachuu wayyaa biraa addeebii sawaan taakkoo irra buute kanarraa deebii saba keenya bira dhaabbadhuu oomtan jedhu maallaqa qabdu hiree sabummaa kanatti hirkadhuuti maallaqa kee yeroodhaan itti fayyadamin jedhaanii wannan barbaadu kana qofa. Miseensaas keessa jiruuf immoo wannan naamuu akka miseensa paartii kanaatti jechuudha. Adda bilisummaa uummata Oromoon bakka bu'a namni jedhu nama dhaaba kanaaf qofaaf hiree bilisummaa kana qofaaf dhaabbatu barbaada. Dhaabni kuni maallaqaan isin waan isin sossobuun qabu dhugaadha kun wama jirtu. Maallaqa qabaatee maallaqa kennee akka bilisummaatti akka mootummaa abbaa irreetti wanti inni nama bitatu hin jiru jechuu kan hin jedha. Saba qofa bitata eenyummaa qofa bitata waan ta'eef eenyummaa kee ilaaltee akka wajjiniin dalagu isa gandummaadhaan si oofu isa gandummaadhaan ajandaa sii kennu irraa garagaltee jara sana akka paartii kana keessaa yookaan immoo hoggana kana keessaa akka dhaaba kana keessaa baastee akka inaatti yookaan jarri sirraan ta'e sirreessitee gara hawaasaatti fiduu yookaan jarri sirroomne. Kaleessa mara kaasanii falmataa turanii nu Oromoo jennee osuma nu haifin beellee barsiisanii gara ifitti fidanii jechuudha. Akkanan gabrummaa jalatti hin turreef akka umriin gabrummaa sun nutti hin dheeranneen dura bu'anii har'a falmaa turanii kaleessa abbootiin keenya dhumee har'a ijoolleen isaaniif bakka isaaniif kaan isaanii hordofaa bakka buutee qabsoona dhiiga malaa lafaatiin balleessu nettee irra waboon har'a gaadhamsan keessaa dhukkaasa jedhetti isaanuma kaleessa hubatanii hambaa gootota irraa hafteen jedhu barbaada. Asumaan gara akka yaada uummanni Oromoo kun amma wanta amma namtichi godhaa jiru kun waan sirriitti ofirraa eeguu qaban.
waan sirriitti maaliif adda waboo fakkaatanii fi uummata kana gamaa gamaan deemanii nuutu waboodha jedhanii uummata kana walidhaa jiranii jechuudha. Walaakin ammoo uummanni Oromoo shira diinni xaxaa jiru kana shira diinni lafa jalan hojjetaa jiru kana ifaan ifatti ofirraa beekee uummata ofii uummata qabsoo karaa nagayaa Itoophiyaa keessatti yoo Itoophiyaa keessatti Jawaar Mahaammadu qabsoo tana qawwee tanaan humaa hin fidduu namticha kana waraanatti seenin jennaan didee je har'a rakkotee fi rakkoo tana keessa jira waboo biraa yoon bilisummaa dhufte malee taasa tatteessan mana tatteessanii bilisummaa hin argamtu jedha gootota keessaa maqaa isaanii hin beeku tarii maqaa isaanii sirriitti ilaalle seenaa wayii argeetin bilisummaan ilmoodhaa miti je goonni bilisummaan ilmoo miti je kan ciisanii argataniif abbaa dhaabbatee abbaa haqa ofirratti haqa sabaate falmateetu waan barbaaduu fi hundaa'u argataa jechuudha. Dhuunfaa mataa ofii sotteen dhuunfaa saba ofii dhuunfaa Oromummaatii fi dhaabbataa jira jechuudha namoota. Ittiyaan sun ammoo uummanni keenyas haala amma yeroo amma kana keessatti kan deemaa jiru gaafa inni dhufu warra abbaa ilma abbaa garaa ilma abbaa garaa malee ilma abbaa gadaati. Abbichuu ilma abbaa gadaa akkasuma amma yeroo amma keessatti namtichi waan itti fudheen beekamu namoota garii namallee laayinaadha numa rafee waan amma nama garii kagabbee inuma dubbatu hin agarre namoota jajjabaa meeqa kan inni uggureerra taa'u. Saniifu uguranii gara uummata ofii kanatti uummanni Oromoolee waboo adda bilisummaa Oromoo qalbii keessaa kan qabu kana akka dubbatu dhabee kanaafuu gadi ba'ee gahee isaanirraa eeguun uummata kana biraan dhaabbachuun akkaataa isaan irraatti barbaachisu kan manni isaan irraa gubataa jiru jala falmachaa jira waan ta'eef waliin dhaabbachuu qabanii kan biyya alaatiif kan biyya alaa keessallee osoo humna namaa abdatoo suntiin humna teessanii fi rabbi abdadhaa jechuudha. Waan kan nu ganne wabuudha kaleessa mara kaasanii falmataa turanii nu Oromoo jennee osuma nu haifin beellee barsiisanii gara ifitti fidanii jechuudha. Akka nan gabrummaa jalatti hin turreef akka umriin gabrummaa nutti hin dheeranneen dura bu'anii har'a falmaa turanii kaleessa abbootiin keenya dhumee har'a ijoolleen isaaniif bakka isaaniif kan isaanii hordofaa bakka buutee qabsoona dhiiga malaa tanafaatti hin balleessu nettee irra waboon har'a gaarumsaan keessaa dhukkaasa jiretti isaanuma kaleessa hubatanii hambaa gootota irraa hafteen jedhu barbaada. Asumaan gara akka yaadatti uummanni Oromoo kun amma wanta amma namtichi godhaa jiru kun waan sirriitti ofirraa eeguu qaban. Waan sirriitti maaliif adda waboo fakkaatanii fi uummata kana gamaa gamaan deemanii nuutu waboodha jedhanii uummata kana walidhaa jiranii jechuudha. Walaakin ammoo uummanni Oromoo shira diinni xaxaa jiru kana shira diinni lafa jalan hojjetaa jiru kana ifaan ifatti ofirraa beekee uummata ofii uummata qabsoo karaa nagayaa Itoophiyaa keessatti yoo Itoophiyaa keessatti Jawaar Mahaammadu qabsoo tana qawwee tanaan humaa hin fidduu namticha kana waraanatti seenin jennaan didee je har'a rakkotee fi rakkoo tana keessa jira waboo biraa yoon bilisummaa dhufte malee taasa tatteessan mana tatteessanii bilisummaa hin argamtu jedha gootota keessaa maqaa isaanii hin beeku tarii maqaa isaanii sirriitti ilaalle seenaa wayii argeetin bilisummaan ilmoodhaa miti je goonni bilisummaan ilmoo miti je kan ciisanii argataniif abbaa dhaabbatee abbaa haqa ofirratti haqa sabaate falmateetu waan barbaaduu fi hundaa'u argataa jechuudha. Dhuunfaa mataa ofii sotteen dhuunfaa saba ofii dhuunfaa Oromummaatii fi dhaabbataa jira jechuudha namoota. Galmaan isaan gahuu qabna garuu uummanni Oromoo dhaamsa qabaaf isaanis uummata Oromootti fi dhaamsi an qabuuf kaabinoota fi kaadiroota jalaatiif ergamtoota alaatii biyya keessallee gara uummata adda bilisummaa Oromootti koottaa uummata keenya bira haa dhaabbannu haa tokkoomnu waan jedhuun dhaamsa qaba. Jajjabannee harka wal qabannee waliin immootu waliin irbuu seenne kuni waan dandeenyuun adda bilisummaa bira dhaabbannee galmaan haa geenyu. Walumaa galatti adda bilisummaa uummata Oromoo hayyee gaafii si qaba
gaafii si qaba gaafii si qaba galatoomi warra ilma abbaa gadaati warra abbichuu maali jedhuuf ummanni kuni gatii lafee oromiyaa keessatti caccabaa jirtu gatii ummata rashanamaa jiru giddu galeessa oromiyaatti dhumaa jiru kanaaf quba qabaa laata isaan kanaanoo maal jettan takka abbootii gadaa dhimma egeree oromoo irratti dhimma dhumaatii ummata keenya irratti dantaa takka ittiin fakkaanne kanaan maal jettan namni beela'ee waan quufu itti hin fakkaatu garuu bira ga'ee niin quufa akkasumas garaadhaaf jettanii mallaqaaf jettanii waan adda addaatiif jettanii wal hin gurgurannu kaduu qomoo kennaa lammii kenna obboleessa kennaa akkasumas mootuu wanti mana tokkotti galee ollaa hin hanqatu wanti har'a nurra ga'eetiin quuqamni nuti agarru kun boru isaanis arguu danda'anii osommaa qilee hin dhayne booda uf beekanii akkamitti deebi'an kabaj maatii jalaan isaan gaafannaa akka yoo mititti geejjiba namaa taanee namaaf ergamne qofaa'uu kophee taanee namaaf dibatamna ka jedhuun dhaamsa qaba isaanillee ummata ergamtuu kana itti fufi lakki nama fayyaan qabne nu baasa kakaayyootti namanin asuma keessa taa'ee nu bilbilu itti fufi kanaafini jechuudha ummata keenya bira haa dhaabbannu qaama keenya harree ta'uu hin qabnu wadalli harree osoo harreen biratti nyaadhamtu marga dheeddii akkasumas taana wal baruu qabna walii quuqamuu qabna wanti har'a eenyurraa ga'e tokko boru nurra ga'uu danda'a kana beekuu qabdanii dhaamsi kiyya kana isaanis abdii hawwii irraa qabna akka ummata oromootti deebi'anii saba ofiitti ayyee siif waraanni bilisummaa oromoo maali siif waraanni bilisummaa oromoo kennaa waaqni oromoof kenne badhaasa jedhe kan hirmattu siif hoo waboon maali hawaasa keenya akka si dhaga'utti sababa kudha xiqqoo hayyee siif waraanni bilisummaa oromoo maali aalamuddiniif waraanni bilisummaa oromoo ilaalcha isaatiin maali weellisaa waan jedhe kennaa waaqni oromoof kenne badhaasaa jedhe aalamuddinoo maal jedha anaafis kennaadha ija kooti dhiiga kooti dhugumatti kennaadha eebbifamuu kooti waboon jiraachuun har'a ifi yaadadheetiniin gabrummaa kana isirraa finqilee biraa buusoo jechuudhaan kana yaadachiise jechuudha kun tuutee kalafaana kaa hayyee jaalli si cinaa jiru sun Tole jalle gaafii deebi'a. Ale kanjo. hayyee Uummanni Oromoo wiitee wiin biraatan cabsu dandeessu hin jirtu. Itoophiyaa laayisaa. hayyee Ammoo namuu akka danda'utti waan danda'uun ammiti kaan erguu walii seene kunu oonee fi hojii cuma irra karoorfatee karoorma kana irra jiyeejiweessan. Kana achi turruu natti hin fakkaatu. Kan dalaga jiru kan lola jiru kan haasaa marii tana jiru hundinuu marii tanattis jawaatee kan dalaga jirus dalagee dalagu tanaa gargaarsuma Oromoo biraan dhaabbatu waan ifitti hin jiraanne sirri galma keenyaan jaan amma. hayyee warra ilma abbaa gadaa abbichuu jedhuun osoo oromoon dhumu osoo oromoo gadi bahanii rashanaa jiran ilma abbaa gadaati jijjiirama kana eeyna maali jedhunoo maal dhaamtaaf Kuni bucbucee keessa jira kuni shumaafuun jala deebi'aan siin jeewwan tummaa namni irkuu walii seera kun jejjeebiin qabaannee kan dalagu jirus dalagaan kan marii tan jirus marma tan jejjeebifatee jiraate sirriitti ammaa galma keenya na fakkaate. hayyee hawaasa biyyoota guddata keessa jiran biyyoota Ameerikaa keessa biyyoota qabeenya leecalloo fi dandeettii siyaasaatiin rogeeyyiin xiinxaltootaan warra qabsoo kana keessa kaleessa turee fi ammas saayinsii siyaasaatiin qabsootti dabalameefoo dhaamsatti qabdu maali? Biree dhaabbachuu qabaniin jira kan bucbucee godhatee fuuti wallattu ni turte waan tun jee akka fuuti hin deebine bucbucee sun deesee hatattamaan hojii waan harkaa qabu sun biree dhaabbachuu qaban siin jiyaan amma waan. Ona taate irraan tana abbaa qabeenyaattis tahee kasammuudhaa fi agdii qabus tahee uummata isaa waan qabu bira dhaabbatee waan kana yoo abbaa irratti isuma biyya bulchaasi qabeenyi isaa sanii fi dandeettiin inni qabu sanuu daran dabalamaa fi jeetiin abdii guddaa qabu. Kan ammoo godhuu qabnuun haddaa qabsoo uummanni gaggeessaa jiruun malee jechaan osoo hin taane gochaan akkuma jenne sanitti yoo kan itti socho'e qofa kan milkaa'uu danda'udha.
Kanaaf jajjabaatanii uummata isaanii bira dhaabbachuu. Sirraan fixanne gaaffii kiyya. Gaaffii kiyya sirraan fixanne. Toletti fufi. Garaagarummaa yaadaa dhiphisuudhaaf yeroo ammaan kana akkasumas ammoo siyaasa Oromoo facaasuudhaaf wanti addaa tokko qophaa'eeti jira. Jaarmiyaalee ilaalcha jaarmiyaalee siyaasaa mooraa qabsoo deeggaran haa ta'u, jaarmiyaalee hawaasaa haa ta'uti bittinneessuudhaaf shiroonni gurguddoon qophaa'anii jiran. Hayyee hawaasni keenya biyya addaa haa ta'uti waraana kana cinaa dhaabbatus haa ta'u biyya keessaayis haa ta'uti jiru qaamolee jechuudha waboo fakkaatan ka ammoo gochi isaanii gabaasni isaanii oolmaan isaaniitii fi waa hundaaniyyuu diinaaf ta'an kanneen hawaasni keenya akkamitti addaan beekuu danda'a. Akka biraa sadarkaan siyaasaa qabsoo bilisummaa Oromoo dabballee barbaachifti. Dabballee diinni si keessatti qaxaratu diina keessatti dabballee uummachuu akkamitti dandeetti? Dabballee kee bobbaa diinaa keessatti diina keessa kaaluuf diina kee gartee oolmaa isaatiif humna isaa beekuudhaaf ummanni Oromoos ta'e mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo gama hidhannootiin jirtu siyaasaa dabballee irratti caasaa isaa heddummeeffatee galma hinjifannootiin diina miila jalaa muru gochuu bifa kamiin danda'ama? Haala kanoo akkamitti jabeessuu malli silaa dhiiroo? Tole egaa duraan dursee ummanni Oromoodhaa namni dhugaa qabu yoomuu mallee if duuba wanni takkatan duuba isaatirraa hammaatan jirtu. Dabballeen ummata Oromoodhaa sobarraa dhugaadhatti yookaan sossootee waan jirtu rabbiin tokkichilleen siya laandhoisu dhugaanii fi sobni waan walitti madaalleef ummanni Oromoo wonnummaan takkaa jalaan dhokotti jechuu barbaaditi. Dhugaanii fi baaxilli ifumaafuu walitti hin dhufu. Mootummaan kun mootummaa zaalima mootummaa cubbuudhaan waan hin fakkaanne walii geggeessee uummata Oromoo addaan bibittinneessuu barbaadu waan ta'eef kanaaf uummanni Oromoo dhugaa takkittii qabatee jiru san injifannoo takkittiin qabu dhugaadhaa fi rabbii tokkichaa fi kallattii qabsoon itti sosso'aa jirtu waan arkuuf yeroo ammaa kana dhaloonni qubeenni sobama jee yaadu kan dabballee miti rookeetii miti taankii miti waan fadhe arabarraa fi biyya fadhe dhaqee fiteetus uummata Oromoo fi duuba dabe deebisuu hin danda'u. Amidiya si arganaa maalaan barbaada si wajjini koflee gammada haasa'ii taphadhunaa wajjinati bara dheeraa turre alaala walii aadaa. Amidiya si arganaa maalaan barbaada si wajjini koflee gammada haasa'ii taphadhunaa wajjinati bara dheeraa turre alaala walii aadaa. Rabbi nuni beeka garaa keenya lachuu amma ni jiraanna jireenya gammachuu jaalala nu qabnu dhiiguuf jarraaqanii akkan sin argine waa meeqa uumanii. Ni odeessanii namni hunduu garaagaraa obsinee tarree lachuu walabirra kaamirraan iseetti kaamisiniif hima waa'eessaa yoomni mameedhumaa. Hatis merkane bachu akkamiti dagate alama tangara orantu yo le le tibo na sole